Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa oduun wiixata galgalaarraaf qabnu kunoo. Hidhattoonni Hiwaat bulchiisa naannoo Amaaraaf Afaar keessatti dhiittaa mirga namoomaa jabaa jechuun danda'amu dhaqqabsiisuu isaanii iyyati ibsu na dhaqqabeera jechuudhaan Komishinni Mirga Dhala Namaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Akka dhaabbata gam hundarraa walaba ta'e tokkotti hojii qorannaa fi qulqulleeffachuu ni gaggeessina jechuun komishinarri komishinichaa Dr. Daani'el Baqqala raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa gidduu kana kan to'ataa jiru naannoo bulchiisa naannoo Amaaraa fi Afaar keessatti Hiwaat siviilota 100tti lakkaa'aman ajjeesuu fi dubartoota humnaan gudeeduu waajirri kominikeeshinii kan mootummaa ibsee jira. Kunis akka duguuggaa sanyiitti kan ilaalamu ta'uu fi dhaabbattoonni mirga dhala namaa kan addunyaa garuu gam tokko qofaa fi iyyatu jechuun waajirri kun beeksisuusaa Iskindir Fireew gabaasee jira. Naannoo gadhiifnee baanee fedhii keenyaan akkasumas hojiitti fufnu mijeeffachuuf jenneetu jechuudhaan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dubbatanii jiru. Haala yeroo kan ilaaleen sabaa himaaf ibsa kennan kanaan Dr. Dabratsiyoon mootummaan Itiyoophiyaa duula waraanaa naannoon qabadhe jedhu dhugaarraa fagoo ta'uusaa fi sirreeffama ofii keenyaaf gadhiifnee jedhan. Isa jiruun itti fufuun qabnu hojii dabalataa fi sirreeffamuu qaban dhimmootii dabalataa raawwachuu qabnutu jira jennee kana murteeffannee jedhaniiru. Kun murtii salphaa miti ulfaataadha. Kan nuti eegnee fi murtiin murteessines adda adda ta'ee jedhan. Kanaafis Finfinnee seenuu naa turu kan sirraa'uu qabu sirreeffannaa ka jedhu murtii ulfaataadha garuu murtee sirrii ta'uu ni beennaa jedhan. Diina jechuun Dr. Dabratsiyoon kan waaman mootummaan federaalaa sirna kufaa jiru jedhanii carraa abdii kutannaa qabuun gargaaramaa jira jedhan. Duula waraanaa kanatti humnootiin alaa hirmaataa jiru garuu waan jijjiiran hin qaban jedhan. Tigraay dhiyaa fi guutummaa biyyattii iddoo adda addaatti dararaa dhalattoota Tigraay irra ga'aa jiras jechuun himataniiru. Bu'aa dhalattoota Tigraay eegsisuu malee iddoo qabachuu miti ka jedhan Dr. Dabratsiyoon dirqisiifnee gara marii nagaatti finnaa ta'uu baannaan ni barbadeessina jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira. Gama kaaniin dilbata kaleessaa magaalaa Maqalee irratti xayyaara nammaleeyyiin haleellaan kan gaggeeffame yoo ta'u ganda Addishumdiyuun jedhamu keessatti manneen jireenyaa 2 haleeluun ibsamee jira. Lubbuu namaa irratti garuu miidhaan dhaqqabsiisee hin jiru. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Aadde Ximuut Haadguu jedhaman akka dubbisetti manni isaanii kutaan tokko haleellaa sanaan diigamuu fi qabeenyaan barbadaa'uu isaa ibse. Ganda sana keessa manneen jireenyaa malee mooraan waraanaa waan hin jirreef gochi kun balaaleffatamuu qabaa jedhan. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa ofiisaa manneen haleelaman lameen diigamanii qabeenyaanis barbadaa'ee arguusaa Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa lammiiwwansaa lakkoofsaan danuu gosa hundee godhachuudhaan hidhee himatatu irratti hin dhiyeessin tursuu ibsuun gabaasaaleen ba'an kan isaan yaaddesse ta'uu mootummoonni biyya Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Deenmaark, Neezerlaandis, Yuunaayitid Kingdamii fi Yuunaayitid Isteets ibsa waliin baasanii hubachiisanii jiru. Mootummaan Itiyoophiyaa labsii yeroo hatattamaa 3 labse namoota dhuunfaa gosa hanga tokkorraa ta'an walitti qabuun hidhuudhaaf sababaan ta'uu jedhan. Gabaasaaleen Komishina Mirga Dhala Namaa Itiyoophiyaaf Amnesty International irraa ba'an akka hubachiisanitti namoota dhalootaan Tigraay irraa ta'an qeesota waldaa Ortodoksii maanguddoota haadholii ijoollee isaanii waliin hidhuun bal'inaan gaggeeffamaa jira jedha. Namoonni hidhaman himatamanii seera duratti akka hin dhiyaatin jiran haalli itti hidhamanii jiranis hamaa ta'uu ibsaniiru. Gochi kun irra jireessisaa seera addunyaa cabsuu waan ta'eef battalumatti akka dhaabbatee to'attoonni addunyaa seenanii akka ilaalan gaafannaa jedha ibsi mootummoota kanaa. Kana malees dhiittaa mirga namoomaa walitti bu'iinsa waliin wal qabatee dhaqqabe akkaan nu yaaddesseera jedhaniiru. Vaayirasiin haaraa argame Omicron jedhamu namoota ishee dabalataan qabaa akka jiru kan ibsite Afrikaan kibbaa ciisanii akka wal'aansa argatan gochuuf jecha hospitaalota ishee qopheessaa akka jirtu beeksifte. Kunis weerara dhukkubichaa kan marsaa arfaffaatti biyyattii geessaa akka jiru ta'uu pirezidaantiin biyyattii
Kiriil Raamaafosaa har'a ibsanii jiru. Vaayirasiin kun yeroo jalqabaaf jiraachuunsaa kan labsame Afrikaa Kibbaa keessatti yoo ta'u kunis sadarkaa addunyaatti mootummoonni weerarri vaayirasicha kanaa kan marsaa biraa dhufuu mala jechuudhaan sodaatanii of eeggannoo akka jabeessan taasiseera. Afrikaa Kibbaa keessatti lakkoofsi namoota qabamaa jiranii inni wiixata darbe guyyaatti 2,300 ture. Jimaata darbe immoo gara 16,000tti dabalee jira. Pireezidaanti Raamaafosaan barruu oduu torbanitti maxxanfamu irratti akka jedhanitti vaayirasiin haaraan kutaalee biyyattii 9 keessatti caalmaatti nama qabaa jira. Kanaaf jecha uummanni tallaalii farra dhukkuba COVID-19 akka tallaalamuuf gaafatan. Hayyoonni saayinsii kanneen Afrikaa Kibbaas ta'e biyyootii biroo keessa jiran vaayirasii haaraa argame kun caalaatti daddabraa ka dhukkuba hammeessuu fi tallaalii yeroo ammaa dura hin dhaabata yoo ta'e baruuf qorataa jiru. Pireezidaantiin Gaambiyaa Adaamaa Baaroo mormituu isaanii injifachuudhaan marsaa irra deebiif filatamanii jiru. Kunis biyyattii keessatti boqonnaa haaraa ta'aa jedhamee jira. Filannoo muddee 4 gaggeeffame kanaan pireezidaantiin sagalee kenname keessaa harka 53 injifachuu isaanii Komishinni Filannoo Walabni Dilbata Kaleessaa labsee jira. Mormituu isaanii paartii biraarraa dhiyaatan immoo sagalee harka 28 argatani. Filannoo pireezidaantummaa kan waggootii kurna hedduu keessatti yeroo duraaf hoogganaan abbaa irree biyyattii duraanii Yaayyaa Jamee ituu irratti hirmaatiin gaggeeffame isa jalqabaa ta'ee jira. Yaayyaa Jamee bahii filannoo bara 2016 hin fudhadhu jechuudhaan biyya Ikwaatooriyaal Giinii keessatti dhiyeessanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Maayinamaar keessatti fonqolcha mootummaa gaggeessuun aangoo kan qabate waraanni biyyattii hooggantuu yeroo sana hidhee ture Aung San Suu Kyi irratti hidhaa waggaa 4 murteessee jira. Kunis waraana biyyattii irratti hokkara kakaasuu fi seera COVID-19 cabsuu ka jedhuun ta'u dubbi himaan mootummaa ibsanii jiru. Umriin isaanii 76 kan ta'e Suu Kyiin baatii guraandhala darbe gaafa tokko jalqabee kan hidhaman yoo ta'u deemokiraasii yeroo gabaabaaf biyyattiin argattee turte xumuratti tolche. Erga sanaa qabee himannaalee hedduu kan irratti dhiyaatan yoo ta'u kunis seera iccitii biyyattii cabsuu akkasumas malaammaltummaa fi filannoo irratti shira hojjechuu kanneen jedhan keessatti argamu. Yoo himata kana hundaan balleessaan irratti murame waggootii kurna hedduuf hidhaa keessa bubbuluuf jiru. Pireezidaantiin biyyattii ka duraanii Wiin Yeen takka jedhanitti himata wal fakkaataa irratti dhiyaateen hidhaa waggaa 4 kan irratti murtaa'e yoo ta'u gara mana hidhaatti garuu hin geeffamin jiru. Bara lolaa addunyaa lammaffaa duulanii akka hamaatti eegamiidhamanii booda Hinduu jedhamanii kan eegamaa turan Bob Dole lubbuun hafanii waggootii dheeraaf siyaasa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hirmaataa eega turanii booda umrii isaanii 98tti dilbata kaleessaa du'aan boqotaniiru. Dole kutaa Kaansaas bakka bu'uun seenata Yuunaayitid Isteetsi keessa waggootii 27 hojjetaa ka turan yoo ta'u kan sagalee yayyabaa qabu paartii Riippaabilikaanotaafis hoogganaa ta'anii turan. Paartii isaanii irraa ittaanaa pireezidaantummaaf bara 1976 kan dhiyaatan yoo ta'u waggootii 20 booda jechuun bara 1996 ammoo paartii isaanii irraa pireezidaantii ta'uuf deemokiraaticha Biil Kilintan waliin dorgomaniiru. Kilintan garuu injifatanii marsaa lammataaf waajjira qabatan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.